Ayyee shamarka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagumaa fayyaa keessanii jirra jirtu bakka jiraatanii warroonni daataa fayyadamtan zeenii jechuudha risaalaa yookiin shirkaa yeroo isinii ergu seentanii itti seenaatti fayyadamaa gosa hedduutu ergiti shirkaan kuni application wajjin illee torbaanii kan ji'a akkas namaa kenniti kana meesii agarsiisa warroonni tasa fayyadamaa hin jirre kan gartee daataa rakkataa jirtan isin agarsiisa seenaa irraa baradhaa isiniin jedha mana risaalaa keessaa seenu meeti mana mesejii keessa yeroo seennee anama mesejiin gubbarra jirti bakka tana jechuudha gubbarra jirti kana asuma keessa seentanii ilaaltanii as keessa seennee mee hagallee haa yaallu gosa hedduuti naa kennite ammaani gosti isin hedduu naa kennite ammaa kana keessatti as keessatti jechuudha qubee va takka itu kana jechuudha iddoo tana kawlii kana keessatti as keessatti illee ni jira jechuudha gosa sadii jira jechuudha gosa sadii as keessa gosotaan kana keessa kan gidduu kun kan gartee va sadii kuni riyaala 15 ji'a takka usanii kennite ila torbe afur jedhani riyaala 15 torba ji'a takka jechuudha isinii kennite yeroo isinii dhuftu Zegin duftu daftanii seentanii sa'aatii 24 keessatti guutan malee isin jala baate jechuudha yeroo hedduu akkasana gooteeni hanga itti fayyadaman jiru kanatti warroonni kana qabdan kanatti illee fayyadama namoonni fakkeenya nama vaaba lama ka jiru kun la sitti ka lamaffaa kuni jechuudha kunis riyaala torbaan torbee jechuudha riyaala 5 illee guyyaa 5 akkatti jira kanallee seentanii fayyadamtanii kan ammoo ka tokkoffarra jiru kun illee vaaba tokko kuni bilbila jechuudha ji'a takka riyaala 15 ji'a takka ta'etti kanallee seentanii itti fayyadamuu dandeettanii kana qofaa miti fakkeenya gosa hedduutti namaa kenniti anama YouTube asirratti kan lamaffaa kanallee jechuudha kan YouTube kan lamaffaa kanallee isin argiteetti garuu ittiin guuttanneen kunillee as keessa seentanii riyaala 40 ji'a 4 weeksidha ji'a takka jechuudha torbaan afuretti YouTube qofetti paaspoortii itti gabbuufannaan alaa tolee dalagaa jechuudha paaspoortii itti gabbuufannaan ni dalagaa jechuudha fakkeenya gosa hedduutti gitimisee jirtuni amma ani ittiin guuttani garuu anka guuttataa jiru isin agarsiisaa akka itti fayyadamaa jiru kana keessallee isin ergite jechuudha kanallee isin ergiti amma kana fayyadamaa jiru isin agarsiisaa meeqa riyaala 15 torbee takka fayyadamaa jira jechuudha waan nama wajjin jirru garuu nama tokkoof miidhaadha ani isa kana fayyadame jechuudha isa kana fayyadamani riyaala 15 torbee jechuudha torbaan tokko YouTube qofa dalaydisi YouTube qofatti paaspoortii itti gabbuufannaan paaspoortii beeytanii paaspoortii gabbuufatanii itti fayyadaman jechuudha namoonni isin ergitu akka isin ergite fakkeenya akka itti guutan pa va ra na ta jechuudha fakkeenya ra guddaa na guddaa isa kana jechuudha gara sagal shan sagal tergita jechuudha ra guddaa gootee na guddaa gootee taa guddaa gootee tergita paaspoortii duraan aadii duraan fayyadamuun beekanii san itti banannaan inni dalagaa kanas itti guuttadhaan jedha namoonni fakkeenya walaa san irra isin deebi'a kana jechuudha fayyadamtan appilikeeshinii malee dalagu kuni jechuudha kamma vaaba sadii kuni inni kuni appilikeeshinii isaa isin agarsiisa haaluma kana seentanii kanallee gosoota ergitan vaaba sadii ergitanii sagal shan sagal ergitanii jechuudha kana salphaadha fakkeenya appilikeeshinii isaa kan inni dalagu vaabaan dalagu kuni isa kana jechuudha appilikeeshinii isa kana jechuudha isin agarsiisa isa kana jechuudha gosa duraanii jechuudha gosa duraanii amma ka duraanii duraan fayyadamnu isa kana jechuudha kan duraan isa kana jechuudha kan duraan fakkeenya moobaayilii nu hojjetu isa kana jechuudha kun dhaabatee waan jiruuf isa san kun dalagu isa kana jechuudha kan dalagu isa kana jechuudha isa kana seennee waliin ilaallu isa kana yeroo akka seennee ilaallee haala kanaan abdeet godhinaan jira tuqaa gubbaatan yeroo tu'inu amma inni biyyoota amma United States jira Canada jira Jarman ka johan ran kaadhani Jarman kana tokko iddoo kanarra keettanii haala kanaanii tuttuqaa warroonni fakkeenya appilikeeshina gabbuuftan jechuudha appilikeeshina kun YouTube keessa jira linkii YouTube keessa isinii kaaya garuu ammoo paanastoorii keessa galtanii dirqama daataa adii qabachuu qabdan jechuudha sawaa yookaan kawaa isinii gabbuusuu danda'u akkasumallee appilikeeshina hedduu kan isinii fidu waan muraasa qofa isinii fida jechuudha waan muraasa qofa isinii fida
fakkeenya amma haala kanaan yeroo as gaseentan gubbaatan illee waa xiqqoo bikeessanii fida hedduu kanan fidu biyyoota hedduu kanan fidu jechuudha biyyoota hedduu kanan fidu asitti illee bakka xiqqoo tana yoo tuqxan fakkeenya bakka tanaa xiqqoo tana yoo tuqxanii biyyoota muraasa qofa isinii kenna jechuudha biyyoota muraasa qofa isinii kenna kanaaf asii ol jechuudha haga muraasa qofa isinii kenna fakkeenya asii ol qofa kennuu qofa danda'a jechuudha dirqama jechuudha gabbuusuu qabdan rasiida yookaan daataa waa isinii dalagu immoo yuutuuba isinii dalaguun gabbuufatu qabdan jechuudha haala kana yeroo seentan mobaayilii fa'aallee ni fayyadama appilikeeshinii mobaayilii illee dalaguu danda'a warri mobaayilii qabdan asirra kaa ilaala jechuudha warri mobaayilii qabdan mobaayilii fayyadamtan asirra galchaa laala kasa mobile free on inject kana jechuudha kan irra kaaya laala duraan katti nu dalagu isa kana jechuudha ni beeyna namuu isa fayyadamaa baane duraan isa kana inni kun ammoo amma waan dhaabatee jiruuf seena laala sinin jedha haala kanaani bakka fakkeenya amma zeenii itti fayyadamu sin agarsiisa zeenii gadi oofna zeenii isa kana jechuudha warroonni fakkeenya va sadii isinii kenne zeenii miseejii isinii dhufte itti fayyadamtan isa kana jechuudha yoo mana falcha duwwattiin harkaa deebi'e haala kanaanii jechuudha zeeniin asirratti jechuudha bakka tana irratti jechuudha kanarratti kaa'atan va sadii yoo kanarratti isarratti gattu ixani kanarratti isa kana istaa kanarratti ixani ala tulli dalaga jechuudha kanarratti awwaan ammoo ummaa mobaayilii fakkeenya paaspoortiidhaan riyaala 15 fayyadamaa jiru paaspoortii awwaala saniin isa kana fayyadamaa jiru isa kana naaf kennite irraa fudhatte warroonni kana isin ergite jechuudha zeeniin haala salphaadhaan riyaala 15 ji'a takka guutuu fayyadate jechuudha waan hunda dalaga sanuu shabakaan isa baay'ee jabaadha inni targeen isa illee jabaadha yuutuubis akka jabaa dalaga kanaaf seentanii namoonni kana hin qabne itti fayyadamaa isin jira baay'ee salphaadha kanaaf yuutuubii kiyya namoonni agarra seentanii subscribe naa godhaa isin jiran maana yaa oromooti hundi keessanuu gaaddisa odaatuuf jedha maqaa waan hin qayriniif fakkeenya haala kanarra jira gaaddisa odaatuuf jettanii osoo barreessan isinii ba'a jechuudha. Asumaan isin garsiisa. Kanaaf yuutuubiin kiyya isa kana seenaatii subscribe naa godhaa isinin jedha comment illee like illee asirra comment illee dandeettan haala kanaan seentanii nu cira dhaabbachuu dandeettanii commentiin isa kana namni commentii barreessuu hin beeyne fakkeenya as tuqxanii bakka jalaa kana jechuudha as tuqxanii haala kana asirratti barreessuu dandeettanii jechuudha kanaaf link illee asinii tokko bakka xiqqoo sana tuqxanii asin jala isinii kaachuu akkuma asin dura application isinii kaa ture link isaa application asin jala isinii kaaya achirraa gabbuufachuu dandeettanii kanaaf seenaa nu gargaara like share illee comment illee nu jajjabeessa isiniin jedha haga barnoota biraatti walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.